تغني مصطفى ودني هاي بيجيني كمان تغني بارك تاي بار ما بس هاي مالف قبل ما نجرو بار ما إيشان بريو كبين على تلين قتني على تسيو قتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتفدى وتتكلم كم يتبقى جرات تجي تقول يا رامال كمان نسمع كي فيديو دراني ور لاليو جرات سينا سيلا سنجنا كيتارو مو مالي كنجد يو كنجرات تدري فما سرق جيسني وجلب فتشيسني كوفيسني وليف غوراني جرا وليس لونغتاني جراني أكاسي فيديو درايو لالين قتم وليف لونغتانو من نقول تنو تشجع قالي أنا كو فارجة قتم قولي تكيت مان كيلون دراي شنير أتى تربط دبلة تلفي تاتي شودا أكاسي سجندان كأنك نتانو يوم مالي كنجت يو تاتي أكو مدرات تيرانو دوم فن أجمع تياسو نسان إتفاق جرا ترتيبا فيديو وان إيرتو جرتوف كتا كتا ada murah sini mulai sujudra waroni video dura lalin jo jira tansiana tilala video wan إيرتف guyya lama lama yokan guyya sadi sadi sini kadi famu jirti garu bakku mata kitti tenne saati malama kesa warabu jira saati lama afsadi songen halu musani warabu jira garu wan sini إيرتف ada murah kota kota sini gadisna warri te durani lalio jira tafdu bede ala warri te uftu lalio jira taano egada nu wajjitra channel kan like subscribe share gochun arrafatinati siyada chademna isdin godinati subscribe godame gudisa mati kan ewa isdi isa isdi warri ngoli isdi disti 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 ate histi ana sik dage hisdi ngana be kon wanyu maichu hiwanyi na kalas dis mal gona dis tv sani kesa kunna matba kanune tera das kesa baste kana forto daado te kenna sagantan kenna kaitano mali kenjate yotate ka itti anu mo bahar gamade salasi difam sugachu eddu gamade eddu fura ke terabes ايوه يفجر اوكي مياتي مال تلمامتا سغنتان كو مالف كو بايت تلمامتا سغنتا كن تمر غنا ايغل رجر اني اكمان جلكبا سينجه جلكبا واني تلمامو ولاله اسنمان ناي ميغا اسنمر راين دغه حيات اكاتي ديفما غافتو في فتيان ديفما غافته فيتي اكاتي اسلامتا ديفما غافتو استه اركمنه تاني ani sisin di fama gafachun tun ittim balleise khaysanille gafadde bilbilen la khasu ditte mana khiya dufunsi natti wan guddaada malif anuma mana khana rai sambise arse jala dakelle di fama na godu diddef isin kana hunda dabalate arasitte arkam udaf heddun gammade sababni khanuma male gan wan ti haflan gongoda membego ايوه بيتنچو mbego kana fu kalas amma sibes sudemna haflan kun kamali to kan jitan taate akuma argitani tikuno asi amarti qabna amartin kun kamaliti kanafu jalqaba oso amarti kan sitilimin keenno akka oso sitilimin mabruk non jadin enyu ninja abbo fera aso tilmam jedet khabbate ganin bainamo tilmam tibedet keenno akka tay asitti amarti nan wali gochu dema amarti nan noli kenno dema ko liken kan ati mabruk me jedet enno akka tay rabbabe enno akka tay rabbabe sarrafu ma be gagai dubin natille ulfate nalle difde garu mabruk abu mafadalle ataw mabruk ete mabruk jeenjire allah ibarak fiik kanafu ka horlatu fida watata kenna sagantan kenna kuma itfu fajr hindabane nu wajjina gamma turke sani fe dugala to macha isin jarana isin kabenecha amarti walif godu demani amarti kana me enuf kona namnu ku banqabuti evalu amarti gochuf ni gammadet an gararu ega amarti ngon xanna yo bodan gamada male amma malin arke gamad nama maname khaye manama san jirami nama akana maname ti bakka mbo ega narke bodan gamachu okay atio ma gamade amarti kan jarri wali godu demani gamade okay ati ho evalu amarti si gochu kana gamade انا افكر هو si koppesu kana fe جنبدي الرابع يصير فولا akash kanafu isno akam yettan ato yani kopesioni akasi kan namnu du gamade jira amarti ebalufu gochu dema galatoma isnin jecha angaman wajin turuf amarti kanalle en wolin godata amarti ka godamu hayatifi enyu godu fide abba godu fide majuban kanalu ta aske sa enu sufu fatio laltu sufa mustafa firaqaba in coaching go anole
Angootiin qabu jalaa gubbaa Mustafaa uffatee dhaabbataan beeku. Akkasii. Kanaafuu. Tilmaamee jira. Eewa ati tilmaamtee jirtaati waan ta'e haa ta'u waa hundaafuu amartii kan osoo hin godhin dura hayyama sirraa gaafannaa. Obboleettii teenya jaalatamtuuf kabajamtuu Hayaat bara 1990 fi bara 1970 fi jaatti dhalattee bara 1990 wayitti heerumtee bara 1990 fi wayitti ilmaan dhaltee bara wayii fi 20 wayii keessatti immoo amma lammaffaa heerumuu deemti. Mabruuk jedhaani. Bara 19 keessaa ba'uu diddee 20 wayii keessatti amma lammaffaa heerumuu deemti. Baay'ee gammadde siin jecha obboleettiin jaalatamtuu kabajamtuu fi yuutuubaa san taate Hayaat akka obboleettiitti ammas amartii godhachuu deemti ammas heerumuu deemti. Kanaaf jalqaba atis tokkoffaa sitti osoo hin himin bakka biraatti yoo godhadhee akka obboleeskiyyaatti kabajaa akka obboleeskiyyaatti jaaladha osoo hayyama isarraa hin gaafatin osoo isatti hin himin osoo isa affeerraa isa waamin kophaa kiyya amartii hin godhadhu jetteetiniin maaliif mana obboleeskiyyaa kan gafaatti of duraaf innuyyuu na fuusa jedheetiin nama ayyaadu aruuzaa naa godhee na bira dhaabbataa. Akka obboleessaa akka abbaatitti waa hunda na gargaara namaan jedhu kanaafuu isuma biratti isas dhiifama gaafadhee ka'eet isuma biratti amartii sanas godhaa achiin booda immoo haflaan guddollee ni godhamti itti aansuun aruusii ni godhamaati ammaaf asumatti mana isaaniittis maatittis gana waan hin himne suutonni waan jettuuf ammaaf akka obboleessatti waan si jaalattees kabajjeetiniin si ayyamsiisuuf si ayyamsiistee asitti amartii kana godhachuuf Mustafaa wajjin jaalatamaaf kabajamaa Mustafaa wajjin Mustafaa ammuutiin waliin amartii godhatanii wajjin jiraachuu fi yuutuubillee jaartii ta'anii wajjin dalaguuf hayyamanii as ga'anii jiranii nullee du'aa goonee fi atis du'aa gootee fi akka amartii kana goonuuf tarraa du'aa godhiif. Sirraa eegalla du'aa mana kee keessatti waan isin kabajjee qopheessiteef. Bareedaadha manni xiyya dhugaa akkuma isin jettee mana obboleessasiiti. Du'aa godhuuf dura duuba isin yoo Mustafaa wajjin wal jaalattee aflaa akkanuma dhuftee mana xiyya godhachuu dura warri too himtee warri isaanii quba qabanii. Hayaat dhugaadhaa sila Mustafaa fi ati wal fuudhuu deemuun qalabatii isaas kaachuu deema. Amma manni xiyya manuma obboleessa keetiiti dhugaa akkuma Sayyid jee garuu amartii dhugaa Mustafaa si qabu deema. Akkam? Barmana obboleessi kiyyaa fi jennaan asitti malee islaamana kiyya godhaa. Lakki mana xiyyaa fi mana keetti godhattus tokkuma. Kanaafuu akka ati yoo Mustafaa wal jaalattanii sila odoo gandinoo quba qaba amartii quba akka inni si godhu deema. Yaadi qalbatti itti kaaddeetiin sanbooda hafla guddoo deemu. Walumaan ittiin rakkoon qabu sana maallee ni amansiisa. Dura mana kiyya godhattee warra keessanii himta. Akkasuma. Atis nama deemtee haa jiraame. Atis inni eegaa yookaan miizee fasi. Anis hojii deemee dhaqee moo? Miizee illee yookaan si mafaa godhu deemnaa bara. Lakke atummaan dhaqeeti deemi malee antaan dhaqee moo? Waan haflaa kana godheef dhugaa dhiifama walii godhuudha. Dhiifama walii goonee jirra. Xumurree jirra. Wanti fatii haalas quba qabdi dubbii tana. Itti aansee asitti ammas ati akka obboleessa guddaadha. Akkasuma. Amma yoo deemtee amma qalbatti asii godhadhee ati yoo warra keenya dhayitee akka nama Mustafaa makanaa agartee Mustafaa makanaa naa fidee naa harkee agartee waliin nu fidee asitti akka maguddoo taatee bikka maguddoo buutee bikka obboleessa illee buutee akka naa fi isa kana waliin fiddachuu. Waliin fiddee. Galatoomi silaati akkasiif dhufte? Aywa. Akkasitti akkaanan si dura deemee warrattis booda dhaqee si himu. Warra haatama sonaati jettu hundi dandeenya. Ammas ummanti si amanti ni beekta si jaalatti si amanti. Na amanti dhugaa na jaalatti ni beeka. Akkaanan amma dhaqee si fituuf akka obboleessa guddaan na laaltee saniif aflaa si godhatte. Mana kiyyatti aflaa godhachuuf galatoomi. Garuu waan dhimma kana keessa hin jiru guyyaa biraa jijjiirradhu duraan itti himeetiin san booda fidattee asi godhatta aflaa. Leesh dirreetti jirre egaa itti laffee akkana jijjiirta baay'ee. Itti laffaatee dhiiftee meeqa baafte? Si godhee kana dhiifama itti himuu taanaan warra himuu taanaan wannummaan mana keetti godhuuf illee hin jiru beektaa yeroo san mana kiyya godha. Ani sii kabajee obboleessa kiyya na bira dhaabata waan inni jedhee didu inumaa tana dhageennan bar naan jettee bar na fakkeessitee bar. Sisarteen tana keessa hin jiru. Ati gammadu yoo inni. Gammadu gammadu maan gammadu. Maa jalqabaa hunatti hin himin. Kanatti hin jiru. Danda'a keessan keessa hin jiru. Duuba sa'iffaa fiddanii sa'iffaa yaamtanii nama kabajaa waliin qabnu. Amma bahar ati manta na Mustafaadhaan baga gammadde jii malee wanni si aarsu maal dhufati. Naarreeran. Inaarre Mustafaa baga gammadde. Duuba maal gammadde maal gammadde. Inaarre ani Mustafaa baga gammadde. Maal gammadde duuba. Garuu
Ani amma waan keessan jiruun jee qataa xiqqoo obboleessa guddaa ta'e qabadde. Akkas taanaan ka wanni nu gammachiiftan jiru numaa yuun naasiftee yoo akkas Amma taanaan. hayyamire Haala olii godhanis. hayyamire Ati maaliif didde? Qalabati maal asiin deemta isaati? hayyamire Haa kaayu asi kaayaa fi. Bahar amma dubbii dhiisi amma nurraa gabaabas dubbii hay asnaa. Barbaga gammaddee siin jee maal feeta khalaas. bahar خلاص amma نبقى. haun telefoonii godhe akka kana hayyamire gaamartee اتخاني مصطفى ودني Ay bijinni maal taqaaniin fi. Taqaaniin maal. ما artasaati ma arta Maal itti kaayi fi maal jette? ما arta ما قلبتي ليش قبوس قلبتي دي ما نقول بستا هاي Maal itti kaayi? Khalaas mana isaa geessee achitti ati kaayi tuqa. ما تسنا كني ما Akka obboleessa. Inaarree baran. Obboleessa Ani inaarree. dura qabaa khalaas mana akka obboleessa kiyya guddaa maal jedhe ilaalee kan tuqee siin. obboleessi naaru ni gammadaa gisee obboleetti faadifan maaliif artee Ni gammadaa. eegaa ما ni قلبتي تي Jechuun bakka itti kaan hin jiru bara nama tumamuu yoo fedhe malee jechuudha. Mana namaatti sittuun kaa'u numaa yoo taanaan numayyuu mana kiyya si kaasin jedhee maaliif arsa Maal olaa miti. Ati qalabatiin jinnii tana dhaabbattuun itootti kaayi deemaa. maaliif kan maaliif naflaa kana qopheessire haa gabartee atti kaayat Mustafaa Akka obboleessaa iyyuu na laalte obboleessa duratti kan qalabatiin nama anu kaa'e. hayyame kuno Obboleessa dura moo obboleessa duratti ni kaa'anii maaf hin kennu. Ni kaa'anii. اتخاننا كان ودي اني ايما Kenni laa anam malaan laa na dhagaye. Waan guyyaa biraa jiddee deebisa. Aboos bira jiraa fi itti kaadhu. سامين قافدا اتي ما نستيب بيت ما سيبو Istii miti kaa khalaas. مالي ما ركن خير Qalabatiin ati deemtu خلاص wannaa maali? Jechuun an qubee si kaa'uun nan dhibne garuu akka inni gammachuun harka balleessitee taate maraafuu maqaa taate rakkoon qabu. Maal? هيا بهاي Wallaa waan kana hin cabsinan. سمعت يضرب وانتم ما Deebisi. Deebisi danjiti. Irra jedhee cabsaa'u. maaliif jabsitaa وانتم ما لقى بدر هاي Maal isin kaaddaa fi jinni nati maal ta'a? ما لقى بدر وانتم Waan laqa meeqaan biti? ما كان Dachaa godheetiin kafala. Maal isaa mallaqa dhabee naa kafalta. maaltu si gee dachaa kabaltan maaltu Jechuun si maaliif gee naa dachaa kabaltan Keessuuf hin keessuuf kalaas. Dachaa Amma godheetiin isaa Maaltu si gee amma nutti maaltu si kijina gee gaafa. maaltu si gee Nutti kijina maaltu si gee sirriitti. dachaa kafalta Ni kabalaaf. maaltu si gee jiraati Wai. اسكنني انا وأنا بدي بنفس- كوتا Laa obboleessi kiyya. Laa mana keetitti illee laa an kabajaa mana keetitti illee dhabu rakkoon qabu. Maqaa isii dhabe laa maqaa isii dhabe malee an silaa mana illee ni qabaa bakka itti qaadimaa godhu quba itti kaadhu illee ni qabaa beektaa. maaltu si gee jiraati Qalabatiin itti kaaddaa. qalabatti namoonni caccabsee fiteeree kan Maa qoy ati waan as kasii arsa maal baara yoo jargooti. wayii keessa jiraan Nuwasa saa Sayid. Qalabati. Daadha maali qoy ganaa sababbii gaafachuu qabna amma. Baara jalqaba dhiifama gaafatti siin. Yoo jarri walitti godhatan maara qofa. Dhiifamaan si gaafachuu dhufee qalabatiin inni itti Tamaam kaaddaa. yoo itti kaate rakkoo maal qaba qoy. dhiifama gaafatti Abbaa baatu osoo waan kana beekan waan jara Hin ayyaman isaaniitu hin ayyamne. Akeeka isaanii na amansiisa siin jedhee bara. Ni amansiisa. Ani amansiisa yaakin ni amansiisa. Baara Maal jettee ati amansiisa? Dhaqee jala kufee akka godhee hattaa yoo ruhaatti yafeetan fudhaadhee ni amansiisa maaltu si ga'e isaa kasanii ati. ورك يا ما تسجلتي Tawarra keetiin agalchuu baatu asummaa bitta habla. Asuma gootu. Duroo fiddee qalabatii asitti mana هي itti ta'a. هي قلت جيتي ناس بس قرداني Haa inni ayyaman jettee isaanitti hin bilbilaa ayyamanii uummateetti. مالك هي بالبيت ati dhiisi bilbiliiti. هاي ليش بالبيت Kalaas akka ayyamtuun laalaqa. As fiddee asitti hogguuti qalabatiin itti sitti nakkaayatu jettu. Booda baarii wali fidee ajaanii fi deemu kasii yoo bahi Dhiis meena. baara. La amma bijoo dhiisi. Awoo dhiisi kakala. Ijoolleetti siin rakkoo. Kalaas deemu bahi gaanarra. Dhiifa maree kun gaafadhu jettuu fi kana ammaa أنا بقول قربتي ركابة ولا بوس maal tolaa inni ajaa'iba maal tolaa قربتي سديبس إرافون Meeti kalaqatti jira. nama kabajaan qaba namarra nan godhin hin bahi. maal tolaa inni miidhagaa Ani facaasin gaammaa kana hunda. ليش Laa dhiis baara ati dhiisi lolii ati baara loluu qabu. Isaan amartii godhatanii hafitanii egaa siyaasa yaa'anii. Amartii maal godhatte? Maal rakkoo qaba isaan amartii godhatanii haa Ni yaa'anii. qabaara ko ittiin kaa. Baara gatai. maal isin Dhiis baara. Baar maa baasta hai. Eeyika. Maaliif? Ablummaan hin jiru. Akkuma qabdaa. Baar maa isaan baroo gabbeen alatti illee godhatanii. Alatti si godhatanii yoo yaa'an. Alaa deemanii haa godhatanii alatti. Deemanii haa godhatanii haa godhatanii. Dhiis kaa uummata baasii. Mustafa itti yaa'ati. Fidi fidi meeti kubeetii naa kenna. Mee kenna wallaahi. Barbaadadhu qubee dachiitan. Fakkii mana sidan sirriitti kenna. Wanti qarshiidha bara waan rakkisee. maal Akii ittuma kaayee deema bara filaan godhu. Baay'ee alatti. Baar eebidhaan baasanii. Deemna irraa bahi. Siin baane. Baar baar. Prank. Kalas gay. Kalas. Daa'ima rifatanis. Prank siree dalagu jira prank.
Gootu. Ati dubbii qabdaa yoo gootu. Gootu as deebi. Prank sirra dalagaa jira. Ati dubbii qabdaa yoo. Kuni. Inni amartii gochuuf hin deemu ni soba. Ati koi maarte. Ati wanni si lolchisi maali? Amartii harka hirtu narko. Yoo godhate maal si arsisa? Maal basi Kan as fidee asitti guusin asitti hin godhadheetu ummaan siitti booda isaa waliif fideetti tanumaaf hin didu jira malee waan biraatiin. sanuma malee baraatimi. Waan biraatiin kanuma. Harka dhaafi. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya piraankiin keenya kanarraa kana fakkaata caccabsee oola yoo xiqqoo turre tumuun dhabuyyuu. Rabbi baasee jira. Daaba lafa gattume. Daabni dhugamaan daaba dhugaati muka sobaati. Daaba dhugaati. Jajallate ka. Miila irra deemeera. Dhuga daaba dhugaatiin biraanki daleedanii irra jedhee. Meeti. Warqiin kama dhugaati. Caccabsii ka. Rabbi isii baase. Inni dalagamti. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya piraankiin keenya akka boombii dhoosuu miti ka fiinyaa dhoosuu kana fakkaata. Garuu dhugaan maa arte? Silaa kijiba mamma kun dhuga. Kijiba. Dhugaan biraanki ma? Piraanki sirra dalaguu fi dubbiin kijibaa. Viidiyoon tun isin dheerattee jirti. Viidiyoo itti aanu irratti maal akka taate baarii himuu deemna. Nu waliin tura. Amma lolee alagga darbe booda hoo. Wayi shimalaa fi maknuusa ammaa magannu gubuura. Waliin kan laaluta.